Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota obsineetti jirra jirtu baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenya raamana rabbii isin bira haa jiraatu. Ashama argafuuni warroonni amantii biraas hordoftan hundumti keessanuu baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nageenya raamana rabbii isin bira haa jiraatu. Isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo irratti agartan kana har'aan tana anis roozaa qabadhee dhufe. Dhugaan isiniin jedha mucayyoontu hedduu takka garaana nyaattee hedduu takka jechuudha hedduu takka haga ammaa baddee dhabamuun isii hedduu takka natti dhagahame maaliif hadha as baatii boru as baatii jedhaatuma eegaa tirree eegaa jirras jechuudha abdiidhaani. Dhugaan isiniin jedha namni tokko ka manaa bahee hagara ji'a tokko gahuu dhiisii guyyaa lamaa sadii yoo bulee jedhe hedduu takka ulfaata. Maatiin isii yaaddoo hamaa keessa jira. Abbaadhaa haadhaadha haga maatiin faamilii isii jechuudha haga hordoftoota isiidha hundi isaaniitu yaaddoo keessa jira maaliif maal taate maaltu isii mudatee kan jiru namni kun yoo aare sa'aatii aare sanitti uuma fedhe murteessa waa fedhe murteessuu danda'a garuu immoo duubatti deebi'ee yeroo aariin namarraa galtee gaabbuu ni danda'a jechuudha gaabbee deebuu ni danda'a mucayyoo tana harka namaatti ukkaamsee harka namaatiin ukkaafamtee jirti malee har'aan tana manaa baatee osoo maatiin akkanatti boohee ganamaa galgalaa osoo hiriyoonni isiitii fi hordoftoonni isii hundi iyyafatanii garaa jabaatti akkanatti dhokattee teettillee jedhe hin yaadu ogga manaa baatee gaafa ramadaana guyyaa 15 akka maatiin jedhaa jirutti hedduu takka ulfaata dhugaan isiniin jedha mucayyoon tuni tanaan durallee miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee bootti rakkoo ofii himatti rakkinni ofii himatti yeroo baay'ee hin bootti ilmi namaa kun waa malee hin boo'u. Mucayyoon tuni akka tanaan duras miidiyaa kanarratti himtutti seenaa hedduu keessa mudannoo hedduu keessa rakkinna hedduu keessa ijoollummaa isiitirraa kaaftee mudannoo hedduu keessa dabartee jirti ammas mudannoo keessan jira jettee jirti tanaan duras jechuudha maaliif ilmi namaa tokko jechuudha gara bultiitiin illee ni fatanamaa hiriyyaadhaan illee ni fatanamaa waa hedduu fatanamaa jechuudha inshaallah garuu fatanaa san keessaa bahuudhaa fi obsa qabaachuu barbaachisaadha namni waan namatti dhufte hundaayyuu waan nama mudate hundaayyuu yoo obsan keessa taran garuu immoo nama itti qoodatan dhabanii hiriyyaa gaarii dhabanii obboleettii dhabanii gaafa obboleessa dhabanii nama yaada itti qoodattee yaada sasirraa qoodamu yoo dhabde murtee mataa ofii murteeffata ilma namaa kun garuu immoo sadarkaa sanii wanti nama ga'uu huma jabaatte keessattuu dubartiin jechuudha dafnee waan murteessinu maaliifi aarullee asii achi yaannee achi ilaallee as ilaallee gara naqabnee garas qabneeti kan waan tokko murteessanii jechuudha. Innaa isiin har'aan tana akka kanaan dura bu'aa turtetti namarraallee fagaadheen jiraataa jira hiriyyaa gaarii hin qabu nama garaa koollee itti himadhullee hin qabu jettee namni tokko maaliif namni nama barbaachisa jiruu biyya namaa kana keessa fakkeenyaa fi jiruu biyya namaa kana keessa jirra namni hunduu hiriyyaa qabaa maatii qabaa obboleewwan qabaa jechuudha gaafa manuma madamiidhaan walitti buunee tarii biyyarraa waan wayii dhageettee yaada keessa seentee aarte nama tokkotti bilbiltee nama sanitti yaada kee yoo qooddatte akka namni yaada keessa yookaan rakkina keessa sirraa fuudheetitti wanti wayii sirraa qalal jedhaa jechuudha. Qalal yookaan immoo bakka sammuma kee kana keessa naannee sammuma namaa kana keessatti bakka achi jettee achi yaaddee gaafa jettee matammaan namaa kun waan biraa keessa seena. Inna mucayyoon tun yeroo baay'ee yaadaa turte yeroo baay'ee boohaa turte seenaa isii diqqeen irraa kaastee mudannoo hedduu keessan jira rakkinna hedduu keessan darbee bakka kana gahee ammas rakkoo hedduu keessan jira namarraallee fagaadheen jira hiriyyaa gaariillee hin qabu jettee jirti dhiyeennuma kana kaakas amata tokko guutte natti fakkaanne bultii ijaarrattee isaanis garagaraa jiranii jechuudha. Obboleewwan ta'ee hedduu ulfaataa waa hedduutu jira jiruu namaa kana keessa dhimmi namaa kun odoo gabbahee himatee odoo gabbahee yaada ofii kanaa fi jireenya ofii kana ibsatee garaan nama kamiyyuu madaadha. Ofirruma dhaabateetuma deema malee garaan nama kamiyyuu madaadha. Obboleettiin teennas har'a garaa jabaattee osoo maatiin isii akkanatti boohu odoo haadhaaf abbaan isii akkanatti bootu osoo nyaataa dhugaatii
dhabanii maatiin akkanatti boohu garaa jabaatti illee akkanatti obsitee miti itti jedhee yaadu inshaallah rabbiin bakka isiin jirtutti nagaa haammata ofii keessa isii jiraachise yeroo gabaabaa keessatti as baatee qalbii haadhaaf abbaa isiillee qalbii hordoftoota isiillee ni gammachiifti jennee abdii guddoo qabna inshaallah. Dhugaan isaaniin jedha hedduu namatti ulfaata namni tokko haadhaaf abbaan akka abbaan jedhaa jirutti seenaa duraan isiin itti himatte waan isiin itti himatte waan keessa jiru waan isiin keessa jirtu waan itti himatte isa san of duuba deebi'anii yaadanii kan gaabbaa jiran waa hundallee maatitti illee hin himatanii waa hundallee hiriyyatti illee hin himatanii ilmi namaa kun jechuudha waan himatantu jira waan hin himannellee hedduutu jira jechuudha. Inna waa hedduutti dhaga'ama maatii isiititti waa hedduu maatii biraa deemtee bultii ijaarattee bultii sanis ijaarattee isa wajjinis hin jirtu kophaa ofii jiraataa jirti. Batalayyii bakka inni jirratti maatii isaa bira jiraachuunis hedduu takka ulfaata. Hedduu ulfaata. Akkasii obboleewwan tiyya qaalii jireenya namaa kana keessa waa hedduutu jira. Waa hedduu nama mudata. Waa hedduu nama dhagahama. Nama tokko si cinaa jiraatee nama amshirii namaan jedhu yoo nama cinaa hin jiraatini yaada hedduutu namatti dhagahama jechuudha. Waa hedduu keessa seenaa ilmi namaa kuni. Kanaafuu isiinis waa hedduutu itti dhagahamuu danda'a. Waa hedduu keessa seenuu dandeetti. Waan isiin rakkatte isiin maa rabbi qofatu beeka malee wanti nu beenu takka hin jiru. Inshaallah ni argamtes jennee abdii guddoo qabna rabbiin bakka isiin jirtutti. Fayyaa isii kennee fi rabbiin nagaa nutti asaa baasuun isiniin jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yoo maatiin isaanii akkasitti boohanii abbaan gara deemu wallaalee achis deemee as deemee deebi'ee akka nama dhugaan isiniin jira taaziyaatitti qeeddachanii qeeta'anii boohanii hedduu namatti dhagahama hedduu takka nama rifachiisa yeroo haati isii rabbumaa anuma laalii as bahee isiin jettu saffa dhugaan isiniin jira imimmaan qabachuun dadhabee jechuudha. Maaliif ilmi namaa kun waa hedduu keessattuu haraaf abbaan nama baay'ee cinqaman baay'ee miti isii dhabamtee haga ammaa baatii tokko bakka tana deebitee dhabamtee miti osoo isiiyyuu mataan dhukkube jedhanii hedduu takka haga dhaqanii ijaan arganii maal akka isiin keessa jirtu ija ofiitiin arganitti baay'ee takka namatti dhagahamaa jechuudha. Ishii immoo manaa baatee achiin buutee isii dhabamee miti jechuudha. Akkasiin inshaallah obboleewwan tiyyaa namoonni aartanii namoonni yaaddanii jiruu namaa kana keessa waa hedduu nama mudata addunyaa dhabuudhaan maatii dhabuudhaan hiriyyaa dhabuudhaan waa hedduutu jira waa hedduu jechuudha. Ilmi namaa kun namnummaa mudannoo hin dhabne takka hin jiru namnummaan hin rakkanne takka hin jiru namnummaan hin cinqamne takka hin jiru jechuudha. Namni hunduu yaada mataa ofii qaba. Isa kana immoo obsuun dirqama. Jireenya ilma namaa kana keessatti waan namatti dhufe hunda na'am jedhanii taqabbaluun immoo dirqama ofillee jeeqanii waan biraa keessa seenu osoo hin taane alhamdulillah jedhanii waan arganii waan dhagahanis fudhatanii rabbitti shakkaruun bareedduudha. Inshaallah bakka isiin jirtutti rabbiin nagahaa fi rahmata ofii keessa isii haa jiraachisu isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Har'aan viidiyootii har'aa sumatti dhaabaa haga yeroo biraatii fi viidiyoo biraatii walitti dachaanutti nagahaa fi rahmata rabbii keessa naa jiraadhaadha. Isiillee inshaallah bakkuma jirtanitti hundumti keessanuu du'aayii godhaa fi akka amantii keessaniitiin jechuudha. Akka amantii keessaniitiin du'aayii godhaa fi inshaallah du'aayiin du'a nama dhoolchituu balaa namatti dhufu namarraa deebisti jedhanii inshaallah hundumti keessanuu du'aayii godhaa fi akka rabbiin bakka isiin jirtutti as baasee qalbii maatii isiillee isiif gammachiisu inshaallah isiillee akka rabbiin nagaa ofii keessa jiraachise qalbii isiillee tasgabbeessee waan isii cinqee hagana maatii isiirraallee isii fageesse inshaallah akka rabbiin irraa furee gara maatii isiitti deebisu hundumti keessanuu du'aayii godhaa fi nagaa rahmata rabbii keessanaa jiraadhaa isin jaaladha rabbiin.